Egaa kunoo hancooteen keenya kana fakkaata. Hancootee jechuun kanadha. Yeroo baay'ee hancooteen maalidha jettanii na gaafattu. Hancooteen egaa dinnichaa wajjin wal fakkaata. Akkuma dinnichaa lafa jalatti biqila. Garuu dhandhamni isaan kennan garaagaraa. Kan dinnichaa dhandhamni kan biraadha. Kan isa kanaa kan biraadha. Hancootee yeroo baay'ee gara Wallaggaa irratti beekama natti fakkaata. Anis biyyin itti dhaladhee guddadhee garuma sana waanta ta'eefi egaa hancootee jechuun lafa jalatti biqilaa yeroo ba'u ammoo kun biyyoo duwwaadha. Xiqqoo ishee irraa miicceeni amma immoo akka gaariitti miicceessine agarsiisa. Akkuma isinitti mul'atu kunoo yeroo ilaaltan akkasitti waan hin minyoofne isinitti fakkaata. Dhugaa'umatti gaafa hojjettanii nyaattan baay'ee mi'aa akkuma itti kitfoo hojjetanitti jechuudha. Dhadhaa baay'ee barbaada. Zayitiin kamiyyuu itti hin galu jechuudha. Ooyilii hin godhatu kuni kun dhadhaa umaanidha kan inni hojjetamu. Baay'ee mi'aa dhugaa'umatti yeroo baay'ee namootillee yennaa kufanii cabanii yoo waa tokko miidhamanillee kun hojjetamee kennamaa fi maaliif dafee fayyisa jedhama. Qaama namaafillee dhukkuba garaagaraafillee hin fayyada. Qaama namaa hin jabeessa jedhama. Kanaaf hancooteen filatamaa fi kan baay'ee jaallatamee nyaatamudha. Yeroo baay'ee hancooteen kan inni itti qaqqabu immoo gara keenyatti yeroo masqalaati jechuudha. Masqala gaafa ga'u hancooteen isin qaqqabe jenna yeroo baay'ee. Kanaaf egaa gara hojii isaatiitti darbina. Anuma faana tura. Kunoogaa haala kanaan miiccadheera jechuudha. Yeroo miiccitanii akkasittiin dhoqqee isaa akka gaariitti irraa baafattu jechuudha. Maaltiin isa kana hambisee gaafa affeelamu hin quncaa waanta ta'eef irraa kaasnaa jechuudha. Amma dhoqqee masaa akka gaariitti irraa baafachuudha. Isa booda maal gootu as bira kunoo distii qopheeffadheera. Egaa eegan akkasitti qopheesse booda maalan godhaa akka inni dafee naaf bishaatuuf yeroo akkana jalaan fudhannee fi akkuma isinitti mee dafeen bishaatu naaf akka kana godheen akkas godheen qadaadee abiddarra kaa'aa jechaadha. Gaafa bishaatu immoo isinittan deebi'aa. Anuma faana tura. Baay'ee haphistanii gogaasaa irra keessaa kaasuu qabdu. Keessa yoo galtan foonsaa baay'ee sin jalaa fudhatee ka'a. Irruma keessarra duwwaasaa kaafattu. Eegan akkasitti hunduma isaa qopheeffadhee booda deebiin isinitti dhufa. Miiccee qulqulleeffadhee jechuudha. Anuma faana tura. Akkam jirtu deebi'ee dhufeera. Egaa akkuma isinitti mul'atu egaa har'aa hancooteen hojjedha jechuudha. Hancootee bifa lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. Hancootee akkamittiin nyaanna karaa lamaanidha kan nuun nyaannu. Isa akkamitti akkan hojjedhu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti maaliin godhee kun kan inni itti hancootee itti daakkadhuudha jechaadha. Harmootiin keenya biyyaallee dhagaa daakuutti daakama.
garuu asii yookaan maashinii shunkurtiitti daakuudha yookaan immoo kanatti godhachuutu gaariidha. Inni sun gatii baay'ee na jalaa bulleessuu fi angaruu kanaanan isinitti agarsiisa jechuudha irraa. Ittaanii immoo akkasumatti immoo akkamitti nyaanna babbaqassinee qoqqocaadhaa wajjin isas isiniin agarsiisa jechuudha. Egaa harka koo miicadhee gara keessanitti dhufeera garuu hojii kootiitti darbaa jechaadha. Ammas biraa isaa qoqqocaadhaan nyaatamuun isinitti agarsiisuuf jedha. Haala kanaan baqaffattanii jechaadha. Akka kana gootanii baqassitanii. Akkana gootanii qoqqocaadhaa fi dhadhaadhachaadha kuni. Akkanas ta'ee haala kanaan nyaatama jechaadha. Waamarti ancootee yeroo akkasitti qopheessitanii nyaattanii baay'ee mi'aawa akka tokko. Kanaaf karaa kanaan nyaatama. Isa daaknee qopheeffannu immoo isatti darbachuudha gara hojii gosa lammataa. Egaa amma ancootee isaa karaa lammaffaan immoo isin agarsiisuu fedha. Inni immoo maalidha? Isa daakamu jechaadha. Ancooteen kun biyya otoo ta'eeti dhagaa daakuu jira. Dhagaa daakuutti daakuu turan harmootiin keenya. Garuu amma dhagaa daakuu waan hin arganneef kanumaanidha kan hin hojjedhee isin agarsiisu. Egaa ancootee qopheeffachuuf maaltu nu barbaachisa? Tokkoffaatti ancootee nu barbaachisa. Lammaffaatti qullubbiif jinjibila. Kan ancootee kana ancootee jechisiisu kan mi'eessu kan urgeessu qullubbiif jinjibila jechaadha. Waan biraan ittiin nammu inni ittaan inni sadaffaan dhadhaadha jechaadha. Dhadhaan baay'ee nu barbaachisa ancootee hojjechuu fi ani amma waan xinnoo hojjedhuufidha malee akkuma nama kitfoo hojjetu jechuudha. Kitfoottis zayitiin hin namu dhadhaa duwwaadhaan hojjetama. Ancooteenis zayitiin ittiin namu wanti biraa hin namu. Dhadhaa duwwaadhaan hojjetama. Dhadhaa baay'ee barbaada jechaadha. Amma egaa garuma hojii isaatiitti darbina jechuudha. Amma maalan godhaa karaa ishee xixinnoo kanaananii daakkadhaa jechaadha nama. Gara hojii kootiitti darbeera. Kunoo haala kanaan qopheeffadheera jechuudha daakee. Asii qullubbiif jinjibilli koo jira. Amma as bira godheera. Abidda koo ittiin qabsiifadhe jechaadha. Kanaa salphatuuf akkasumas birattan hojjedha. Isa booda maaltu na barbaachisa? Jalqaba irratti dhadhaan na barbaachisa jechuudha. Dhadhaa koon itti godha jechaadha. Akkuma isinitti mee dhadhaa baay'ee barbaada. Dhadhaa taane maalan itti godhaa? Qullubbiif jinjibila koo jechuudha. Qullubbiif jinjibilan qopheeffadhee ittan godhadha. Ittaan immoo ashaboo amma fedha keessan jechaadha. Kanuma nan sochoosa jechuudha. Xiqqoo ishee eegannee walitti naaf bishaatee boodanii ancootee koo itti naqadhaa jechaadha. Dhugaa qullubbiin gaafa itti nammu akka inni itti fooliin isaallee urgaa'ee baay'ee namatti tola. Dhadhaan koo qullubbii wajjiniin ho'eera jechuudha. Ashaboo itti godhataniitu isa booda isa kana akka gaariitti waliin maktu jechaadha. Harkaan akka ittiin buuneefidha kan kanaan godhu. Harkaan ittiin bu'amu.
Egaa ancootee kootiif dhadhaa kunoo akka kanatti akka gaariitti sukkuumee wal geessiseera jechuudha. Akka gaariitti akkasittiin eega wal geessistanii booda yoo barbaaddan asuma biratti qocqocaa xinnoo itti godhachuu dandeessu. Angaruu yeroon dhiyeessu nyaataaf yeroo dhiyaatu jechuudha. Achi bukkeettan itti godhee isin agarsiisa. Ancooteen bifa kanaan qophaa'a. Ancooteen dhugaamatti yeroo nyaatanidha. Yeroo akkasitti ilaaltanillee waan mi'aawun fakkaatu. Baay'ee mi'aa'a. Dhadhaan immoo akkuma fedha namaadha. Kan baay'ee itti baay'isuu barbaadu itti baay'isuu danda'a. Angaruu ammaaf naga'a. Haala kanaan ancootee qopheeffadheera jechuudha. Dhiyeessee immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Mana keessatti akkanatti qopheeffatanii akkatti gargaaramtan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo koo amma xumuraatti waan na wajjin turtanii fi ancootee immoo waxiidhaan immoo akkamitti akkan hojjedhu viidiyoo isa kanatti aanuun qabadhee isinii dhiyaadha. Egaa ancooteen karaa lammanuu nyaatama. Haala kanaanis nyaatama. Haala kanaanis nyaatama. Egaa karaa hundumaayyuu waxiidhaan immoo isinitti agarsiisa. Viidiyoo biraadhaan amma isinitti deebi'utti torbee gaarii fi eebbifamaa qabaadha.